Reeffa mucaa koo ilaaluun barbaada jennaan poolisoonni haadha ishee reebanii. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa walaleessaa Laxaa Qana'ii Aagaa toora feesbuukii isaa irratti tarii mudannoo gidduu kana magaalaa Naqqamteetti mudate nuuf qoodee jiraatii akka jirutti isiniif hin dubbisa. Itti aansuunis ta'ii yookiin immoo mudannoo dubartii Qananii yookiin immoo Hiriyaa Andu'aalamiin wal fakkaatu waggaa 2 dura ta'es isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Intalli bareedduun suuraa kanarratti argitani kuni Ayyaantuu jedhamti. Ayyaantuu Tasfaayeedha. Maatii ishee waliin magaalaa Naqqamtee jiraatti. Maatiin Ayyaantuu harka qalleeyyiidha. Ayyaantuun mana uffataa tokko keessatti hojiidhaaf qacaramtee waan achi argattuun akaayii bittee maatii ishee jiraachifatti. Maatii isheetiinis baay'ee jaallatti. Isaanis keessa ishee ilaalu. Ayyaantuun torban 2 dura hojiidhaaf akkuma yeroo kaanii ganamaan manaa baati. Ganama manaa baatee galgala sa'aatii 1:00 gara manaatti deebiti ture. Haa ta'uutii garuu gaafa sana otoo hin galiin turte. Obboleettii fi haati ishee Ayyaantuun manatti akka deebituuf eeganii dadhabnaan obboleettiin gara Ayyaantuutti bilbilte. Dur yeroo obboleettiin gara obboleettii isheetti bilbiltu Ayyaantuumatu bilbila jalaa kaasa ture. Guyyaa kana garuu bilbila Ayyaantuu poolisiitu kaase. Poolisiin kunis akkuma bilbila kana kaaseen Ayyaantuun nama waliin walloltee xiqqoo dhukkubsattee hospitaala jirtiitii haadhaa fi abbaa isheetti himiitii hospitaala koottaa jedheeni. Maatiin ni iyyanii. Haatiif abbaan ni nahanii. Sababiinsaa immoo mucaan isaanii Ayyaantuun amala qabeettii fi nama waliin kan walitti hin buune maatii kana jiraachisuuf jecha gadi jettee kan jiraattu mucaa dhamaatuu isaaniiti. Battaluma waan qabanii fi waan dhiisan wallaalanii maatiin guutuun gara hospitaalaatti fiiganii. Poolisiin bilbilaan nama waliin walitti buutee xiqqoo dhukkubsattee hospitaala jirti jedhus haa ta'uutii garuu battaluma hospitaala ga'an maatiin kun waan ijaan argan amanuu dadhabanii dhugaas isaanitti fakkaachuu didee galgala waliin haasa'aa bulanii irbaata waliin nyaatanii seeqanii kokkolfanii taphatanii Ayyaantuun ganama nagaatti jetteetii maatii nagaatti dhaammattee gara bakka hojii ishee kan deemte. Haa ta'uutii garuu galgala kana waanti argan hospitaala kana keessatti reeffi Ayyaantuu harka poolisiidhaan sharaadhaan yeroo maramudha. Battalumas reeffa marame kana konkolaataarra kaa'anii haadha abbaa fi obbolaan Ayyaantuu akka ta'anii wallaalanii kuni abjuumoo dhugaadha jedhanii fudhachuunis baay'ee isaanitti ulfaate. Tarii mudannoowwan akkanaa of nama wallaalchisu mitiire maatiin guutuun of wallaalee dhuguma mucaa isaanii moo mucaa isaanii miti kan jedhu adda baafachuufillee bitaa isaanitti galee. Sababiinsaa Ayyaantuun ganama yeroo manaa baatu hojiif malee du'aaf beellama qabatteen turre. Dhukkuba du'aaf ishee geessisu miti utaallorree ofirraan qabdu ture. Battalumas maal taatee duutee jedhanii waa'ee mucaa isaanii maatiin kun poolisii yeroo gaafatan deebii poolisoonni deebisanii fi maatiidhaaf kan ajaa'ibu ture. Kunis Ayyaantuun of ajjeesteeti jedhanii ganama hojiitiif manaa baatee lolli mana isaanii keessa hin jiru. Maatii ishee haadha abbaa hojii mana uffataa hojjettu kana keessatti hojjetteeti jiraachisti. Mindaan isheellee baay'ee xiqqoodha. Haa ta'uutii garuu aburra wayya kan jedhuun hanga humna ishee tattaafatti. Nama tattaafatu dhama'u jireenya maatii isaa akkana jirutu karaa kam abdii kuteetu of ajjeesaa. Haa ta'uutii garuu poolisoonni kun otoo hin qaana'iin afaan guuttatanii Ayyaantuun of ajjeesteeti jedhanii. Kanaan duroo poolisiimti kun bilbilaan yeroo itti haasa'u nama waliin walitti buuteeti kan jedhe ammasumatti of ajjeesteetti jechuunsaa haadhaaf bitaatti galee gara konkolaataatti siquun reeffa mucaa koo nan ilaala jettee sharaa yeroo harkaan tuqxu poolisiin tuquu hin dandeessu jedhee haadha Ayyaantuudhaan reebuu jalqabee. Dhala koo ilaale malee jettee haati Ayyaantuu reebicha
reebichi poolisii otoo irraan citiin sharaa reeffi mucaa isheetti marame kana gadhiisuu diddeem. Obboleessi obboleettiin abbaan gara sharaa kanaa yeroo dhaqanii ammas ilaaluuf jedhan poolisiin isaaniin illee itti dabalee achumatti tumeem. Haa ta'uutii garuu reebichi poolisii reeffa mucaa isaanii ilaaluurraa kan duubatti isaan hin deebisne maatiin Ayyaantuu akkuma isaattuu sharaa sana hiikaniim. Ayyaantuun akka of ajjeesteetti fakkeessuuf fo'aa xiqqoo mormatti hidhaniiru. Uffanni gurdiin ganama uffattee manaa baatee Ayyaantuurra hin jiru. Qabsiistuun harma ishee yookiin immoo xutumaajaa kan jedhamu harma Ayyaantuurra hin jiru. Kopheen isheellee irra hin jiru. Tiishartiin Ayyaantuun uffachaa jirtu lafarra akka gototamteettu argisiisa. Namoota guyyaa sana poolisoota waliin reeffa Ayyaantuu gara hospitaalaatti fidanii keessaa tokko gadi ba'ee bilbilaan hin baqatiin, hin dhokatiin, miila kee fuutee eessayyuu hin deemiin, homaa hin yaadda'iin, wanti dhufu tokkoyyuu hin jiru jedhee haasa'a. Irran isiniif deebi'a. Hin baqatiin, hin dhokatiin, miila kee fuutee eessayyuu hin deemiin, homaa hin yaadda'iin, wanti gadi dhufu tokkoyyuu hin jiru jedha. Eenyuun jedha laata? Abbaan inni jedhu maatii Ayyaantuuf obbolaa ishee biratti gaaffii ta'ee hafee. Garuu dhugaa isaatii maaltu gadi dhufa? Biyya abbaan barbaade akka fedhe nama godhee nagaan jiraatu keessatti, biyya lubbuun hiyyeessaa birmataa hin qabne biratti ajjeesanii baqachuun bu'aan qabu. Yeroo ammaa kanatti Ayyaantuun awwaalamteetti. Hin dhageessus, hin dubbattus, hin hojjettus, hin nyaattus, homaa gochuu hin dandeessu. Haa ta'uutii garuu maatiin Ayyaantuu duuti dhala isaanii hibbootti ta'e boo'ichaaf gaddaan gidirfamaa jiru. Bareedduu isaanii of harkaa dhabanii guddisanii harka qullaatti hafanii heerumtee mana dhaabbattii malee duutee awwaalamtii hin eegne ture. Hunda caalaatti immoo dhugaa isheetu dhokate. Of ajjeesteetii wanta jedhameef du'a Ayyaantuu wal qabate. Kan hidhames kan shakkames namni tokkoyyuu hin jiru. Maatiin nama shakkanii qabaatanis nama shakkani kana poolisiitti himatanis haa ta'uutii garuu hanga guyyaa har'aatti du'a Ayyaantuu wal qabate homtuu wanti ta'e hin jiru. Bara kana biyya keenyatti qaamni dhugaa kee itti himattus qaamni si dhaga'us hin jiru. Isa dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuun hayyuun walaloo Lataa Qana'ii nuuf barreesseera. Waggaa 2 dura ni yaadattu yoo ta'e weellisaan afaan Amaariffaa Abrahaam Balaayinee yookiin immoo Shaallaayee sirba jedhuun beekamu Jaalalleen yookiin immoo hiriyaan isaa Dr. Beezaa jedhamtu dubartii biyyaafis abdii taatee maatiin akka lubbuu isaatti ishee jaallatu ishee mararsiifatu gamoo mana artist Abrahaam irraatii of darbattee of ajjeefte jedhamte. Gubbaa toora sooshaal miidiyaa kanarratti Justice for Dr. Beezaa jechuun sabni guutuun wal ta'ee haqa mucayyoo kanaa gaafachaa ture. Poolisiin Finfinnees akkuma kan Qananii godhe artist Abrahaamiin qabee hidhee qorachaan jira. Akkuman xumureen wantan irraan gahee ummataaf hin gabaasa jedhee waadaa galee. Hunduu dhugaan Dr. Beezaa karaa poolisiitiin qoratamaa jira taanaan haqni ishee waan na bahuuf hanga haqni ishee ummatatti ifoomuuf ni eegna jedhee abdiidhaan eeguu jalqabee. Haa ta'uutii garuu gama poolisiitiin wanti haaraa tokkoyyuu otoo as hin bahin waggaa tokko guutee poolisiin wanta ifa godhe tokkoyyuu hin qabu. Maatiin Dr. Beezaas yeroo gaafataman artistichi mana hidhaa jira jedhu. Yeroo himachuuf deemnu ragaa hin qabdan jechuun nu deebisu jechuun haati Dr. Beezaas ni dubbatti. Ta'us garuu hanga qorannoon ifoomutti artistichi mana hidhaa akka jirutti beeku. Haa ta'uutii garuu waggaa isaatti artistiin mana hidhaa jira jedhamee beekamu qophii Seefuu on EBS irratti albama haaraan qaba jedhee beeksifachuuf dhufe. Maatii Dr. Beezaa dabalatee ummanni biyya kanaa hundiyyuu ni nahee. Seefuunis ummanni mana hidhaa akka jirtutti beekaa maal jettaanii jedhee yeroo artistii kana gaafatu artist Abrahaamis lakkii ani torbanoota muraasa qofaaf mana hidhaan ture. Dhimma kiyya ala taa'een hordofaa ture.
mirgi wabii kiyya naaf eegameera manni murtiis umarratti guutummaa guutuutti bilisadhaan jedheera amma albama kiyya beeksifachuuf hin dhufe jechuun dubbate waggaa hiriyaan jaalalleensaa mana isaa keessatti darbatamtee duutetti albama isaa haaraa eebbisiifata egaan seerri biyya keenyaa akkasii maatiin Dr. Beezaa yeroonni hiikamus yeroonni bilisa bahus odeeffannoon qabanii isaanis akkuma uummata kaanii miidiyaa kanarratti artistii kana arganii hanga ammaattis maatiin Dr. Beezaa miidiyaa marra naanna'anii boo'u inni garuu albama isaa lammaffaa hojjechaa jira miidiyaa irratti waa'ee ishee yoo sagaafatan maqaa ishee illee kaasuu hin barbaadu biyya kanatti qarshiin waan hin dhoksine hin qabu haqa dhala namaa eeguu dadhabuu keenyatti laftillee nu baachuu dadhabdee guyyaa guyyaatti ni kirkirfamti ummanni keenyi gandaan amantaadhaan wal nyaata mootummaa fi ummata gidduutti jaalalli dhugaan hin jiru qaala'insi jireenyaa lola maatii hundumaatti baname ta'ee hundumtuu jiraachuu dadhabeera nagaan bakka hundumaan jiru dhiigni qulqulluun akka dhiiga horii albeedhaan qalamaa rasaasaan rukutamaa gamoorraa darbatamaa oolaa tarii seenaa kana yeroon isiniif dubbisu tarii yaada keessan guutummaatti gara Andu'aalemiif Qananiitti deebisuun keessaniin oolu eeyyeen haqa hundi keenyi dhabnedha tarii immoo dhugaan ishee rabbumti hin godhin malee tarii mucayyoon kun harka Andu'aalem irratti kan darbiteetti yoo ta'e beekamtii fi maallaqni artist Andu'aalem haqa mucaa kanaa kan dhoksu yoo ta'e yaaddoo Oromoo fi maatiin Qananii qabanidha mucayyoon duuteetti haa ta'utii garuu haqni ishee bahuu qaba maaliif akkamitti sababa maaliin kan jedhu ummataaf ifoomuu qaba ciminni beekamtiin jajjabinni artist Andu'aalem dhugaa mucaa Qanii kanaa akka hin dhorkineef sodaa'anis ta'e ummanni Oromoo qabnu sababiin isaa immoo seerri biyya kanaa waan godhu waan murteessu beekamaadha maatii Ayyaantuu maatii Dr. Beezaa fi maatii Qananiitiif akkanumallee artist Andu'aalemiif jajjabinan hawwaa egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa qophiin guyyaarraa kana fakkaatti haalatti jirrutu kana fakkaata haqni ilmaan hiyyeessaa dhugaan guyyaa guyyaan bakka gadhiisaa jirti maallaqni beekamtiin aangoon dhugaaf gaaddidduu ta'anii imimmaan hiyyeessaa imimmaan abbaa faadhaa lubbuu dhala isaanii dhabanii guyyaa guyyaadhaan nurratti baay'achaa jira qophii gara biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa kan isiniin jedhu ani Gammachiis Tashoomeedha yeroo gaarii